الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن بوليوان كينك مسلم توتا. أكما بيك كمو أغرتني درسين كينك ويار سيناس عبدتاتي سنرى اللي سيناس عادي لمبا وقاسيتي سنرى اللي كتاكد أني لما فاقين نجرى اتلهاد داتي واللهيسا كتان كد ألما أكنا جرى دولك عادسيات كيسا جرى دبني جرى أغرتي قيان دراك جلقبا يوم أرماث أكا جرمو قيان لمتا يوم أقواث. يوم أقواث كن guyyaa tokkoffaadha ummanni muslimtoota akka arbaa sanduuqa isaa agartee ka duudhaa arbaa ciranii sanduuqa isaa irraa caccabsan dubbannee jirra. Guyyaa tokkoffaa akkas dalagan. Immoo gara muslimtootati namni hedduun akka miidhame akkasuma gara isaaniitti illee miidhame akkasi adda galan. guyyaa lammataa tumsi rabbiin ummata muslimtootatii godhe Qaaqaa binu Amri Attamiimiin akka dhufe dubbannee jirra. Bifa inni ittiin dhufe illee dubbannee jirra. Jeeshii bakka 10 qoodee farda 10 qoodee akka inni dhufe bifa kanaan ma'anawiyyaata isaanii onnee isaanii keessa cabse hubannee jirra. Kun tumsa ummata muslimtootaati. Ummanni muslimtootaa tumsa meeqa argate? Ka guyyaa duraa agartee arba duudhaa isaa caccabsan tumsa tokko. Ka guyyaa borumtaadhaa Qaaqaa binu Amri Attamiimiin dhufuun tumsa lammataati. Hogganaa isaanii ajjeesuun ammallee Qaaqaan dhufee tumsa sadaffaati. Tumsi afraffaadhaa guyyaa har'aa arba qabatanii akka guyyaa kaleessaa sanitti seenuu hin dandeenye ummanni Ruumi. Maaliif jennaan meeshaa arbaa haarawatti tolchuutti jiran har'a. Kun yeroo fudhata. Kuni yeroo fudhata. Kanaaf jecha guyyaa lammataa kana arbaan seenuu hin dandeenye, arba lolchiifatuu hin dandeenye ummanni Faarisii. Arba ganaa agartee meeshaa isaa tolchanii sanduuqallee haarawatti ijaaranii arballee waan itti uffisan haarawatti tolchanii waan cufa haarawatti tolchuu isaan barbaachisa. Kun yeroo itti fudhatee guyyaa kana agartee arbi lola seenuu hin dandeenye. Injifannoo meeqaffaa kun? Afraffaa. Tokkoffaan guyyaa duraa arba agartee meeshaa isaa irraa ciruu jenne injifannoo tokko jedhama. Ka guyyaa lammataa keessatti immootu agartee Qaaqaan dhufuun injifannoo lammataati. Bifni inni ittiin dhufe bakka 10 farda 10 qoodee dhufuun sadaffaa. Har'a arbi immootu lola dhufuu dhabuun alhamdulillaahi tumsa agartee afraffaa. Tumsi shanaffaadhaa Qaaqaa binu Amri Attamiimii wayittima dhufee dubbii kana maraa dhagahe gaala deemanii banii Tamiim gosa isaa ajajee osoo ummanni hin argin gaala fuudhee uffata addaa itti uffisee ija malee ka bakki tokko hin mul'anne gaala qaama guutuu uffise gaala hedduu. Gaala kana agartee nama gaala kana eegu itti godhe jeeshii itti ramade gaallan kanniin nama tiisu gaalli hedduu beeke. Gaala kanaan akkasitti agartee borumtaa wayita lolli eegalu itti qaceelche duuba. Wayita bifa kanaan agartee gaalli itti qaceele fardoo warra Faarisii wayita gulufaa dhuftee waraana seenuudhaaf gulufaa dhuftee gaala akkanatti agartee ka uffatee deemu kana agarte. Ummanni isaaniitii fi isaanilleen gaala ta'uu isaan beeyne ka qaama guutuu uffise ija callaa malee bakka tokko nan bifne gaala haqinii dheeratu ni agartan. Fardoon isaanii dhuftee wayita kana agarte baqa dammayxee ufumaa agartee ka jeeshii isaanii gara galchitee fixu. Fardi kun achiin lafa dhayaa, kun achiin utaala, kun garagalaa. Dammayxee duuba fardoon isaanii waan guyyaa jalqabaa isaan arbaan fardoo ummata muslimtootatti dalagan har'a gaalan itti dalaysiise duuba Qaaqaa binu Amri Attamiimiin. Allahu akbar. Jagna ajaa'ibaati nama akkamii yaa abboo. Tooftaa inni baase laala. Fardoonni baqatti waytii gaala akkana uffatee deemu kana agarte ka gaala ta'utti hin beeytu waan inni ta'e hin beeytu dhuftee gulufaatumaan dhuftee wayita keessa seentee agartu. Asii baqatteetumaan ummata isaanii duuba garagalchiti. Kaan lafaan dhoyitee, kaan garagalchitee, kaan maal goote. Waldaa kee farti ufumaayyuu walitti deebi'ee wanni farda tokko lama hin taane kaa jeeshii 280 guutuu laale. Kana duuba waldaa kee duuba bifa kanaan agartee hedduu hinjifannoo gonfate duuba Qaaqaa binu Amri Attamiimiin.
injifannoo guddaa ka haganan jedhamne. Guyyaa kana Qaaqaa binu Amri Attamiimiin taraa 30 seenee jedhan waraana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Taraa 30 jechuun akkami? Kallattii mirgaatillee wayita waraanni cabee asii dhufee tumsaa fi wayita inni keessa seene inni akkuma Kaalidiitiin lola. Waraana agartee Faarisii kana dhahee agartee qilee gad dabarsee biraa deebi'a. Kallattii bitaa deebi'a. Kallattii bitaatiin wayita waraanni cabsame kallattii bitaallee asii itti seena. Dhahee agartee waraana duyda duuba deebisee waraana Faarisii onnee ummata muslimaatii horee duyda duuba deebi'a. Walakkaan seenaa. Kallattii adda addaatiin seenaa. Seensa akkanaa kana taraa 30 seenee jedhan duuba. Taraa 30 cabsee duuba deebise duuba waraana Faarisii. Jagna akkanaati. Akkanatti lola duuba. Gaalli inni akkana dalaysiise kun duuba akka malee agartee waraana agartee Faarisii cabsee duyda duuba deebise. Guyyaan kun Yawmul Agwaas. Guyyaa Agwaasii jedhama guyyaa lammaffaa. Guyyaa kana haga yoomii lolame ila nisfil layli haga halkan walakkaatti lolame. Haga halkan keessaa sa'a 6 jechuudha. Haga walakkaa halkaniititti wal lole waraana. Akka sa'a akka boru akka agartee guyyaa sa'a zuhurii booda eegalee waraanni ilaa halkan keessaa sa'a 6. Yaa subhaanallah. Yaa subhaanallah. Waraana ajaa'ibaati. Akkatti wal lole duuba waraanni. Halkan keessaa halkan sa'a walakkatti adda galee waraanni. Halkan walakkatti adda galee. Yeroo kana achirraa waraanni dacha'ee Qaaqaa binu Amri irrafne duuba raahaan goone amma. Haga kana guutuu raahaan goone Ruum irraa dhufe. Waraanni kaataraa agartee raahaa wal goosisaa hin jiru duuba raahaan. Maaliif jennaan inni amma hoogganaa waraanatu ta'e gama tokko. Namni jeeshii rattabu isa. Sa'iid agartee ka Sa'ad bin Abi Waqqaas qaata dhibame duratti isinii hime. Hin fayyine. Qaaqaan jeeshii kan achi qubsiisee kallattii waraanaa kana garas rattabee garana rattabee akkasin lafa kaayaa duuba Rabbi irraa haa jaalatu. Allahu akbar. Wallaahi nama muslimaatiif eeybi seenaa Qaaqaa wallaaluun. Seenaa jagnootii teennata agartee diinii keenna duubatti nu hambiftee asirraa kuttee wallaaluun eeybii nurratti yaa obboleewwan keenya. Allahu akbar. Tashabbahuu bihi wa illam takuunuu mithlahu jedhan. Yoo akka isaanillee hin taane agartee itti fakkaadhaa jedhan duuba sahaabaa kana. Yoo hin beeyne akkamitti fakkaata yaa obboleewwan. Har'a osoo seenaa Qaaqaa binu Amri Attamiimii beeyne ilma keennatti maqaa isaa baafan. Maaliif jennaan tafaa'ulli gaariin barbaadamaa yaa obboleewwan kiyya. Nabiin keenya ni jaalata. Talhaa binu Ubeydullaahi jedhanii akkasuma duuba Zubeyrii jedhanii Zubeyrii binu Awwaam hawaariyyii agartee ka nabii keenya alayhi salaatu wassalaam. Talhaan maqaa ambiyootaa itti baafate ijoollee isaa guutuu. Zubeyri immoo maqaa warra shuhadaa itti baafate Hamzaa fa'a, Abdallah binu Jaash fa'a. Maqootii warra shuhadaa itti baafate ijoollee isaa akkasumas shahiiddeef duuba. Tafaa'ula bareedaa laallachuu shari'aan teenya nu dhowwine duuba. Kanaaf agartee nama gaarii laaltee yoo maqaan sahabaa gaarii itti baafatte ilmi kee akka isii tahuu danda'a kajeellaa rabbiitiin. Duuba Qaaqaa binu Amri Attamiimiin halkan kana ijji isaa waliin dhoyne duuba. Maal dalage? Jeeshii isaa ka agartee ka Shaamirraa ittiin dhufe nama 1,000 san fuudhee bakka adda addaa qubsiisaa bule halkan kana. Ammallee humna haarawaa dalaguu deemaa beeki. Bakka adda addaa bakka mul'anne gaara duyda duuba. Bakka biraa qubsiise maraa addaan fageessee kaan achi qubsiisee addaan qoodee akkuma kalee fide sanitti. Borumtaa wayita ganama lafti bariitee waraanni wal fuuldura dhaabbatu. Kunnoo tulluu kaan irraalleen kaantu gabbu'a, kaan irraallee kaantu gabbu'a. Jeeshiin gamaa gamanaa gadduude ammallee humni haaroo inni dhufe jette duuba ummanni agartee Faarisii. Inni agartee kaa isaan cabsuuf akkana godha. Jeeshi makalee isaan waliin lolaa oole har'a akkana godhaa bara. Allahu akbar. Tooftaa lolaa jechuun laafaa miti. Jeeshi makalee isaanii waliin lolaa ture. Kana dalage guyyaa agartee sadaffaadhaa kana jechuudha. Guyyaa sadaffaa akkana dalage. Ganaata biraallee isinii hima. Maaliif jennaan ka WhatsAppiin kun daqiiqaa 10 ol dabarraan namaan dabarsu. Kanaaf mummuraa isinii erga.
darsii itti aanutti eeggadha inshaallah.